Itoophiyaan deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 15 Sudaaniif akka kennitu beeksiste. Waltajjiin galii gargaarsa namoomaa uummata Sudaan walitti qabuu magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Waltajjii galii walitti qabuu namoomaa Sudaan Finfinneetti gaggeeffame irratti waliigalatti doolaara miliyoona 217 walitti qabaniiru. Itoophiyaan deeggarsa namoomaa doolaara miliyoona 15 Sudaaniif akka kennitu beeksiste. Waltajjiin galii gargaarsa namoomaa uummata Sudaan walitti qabuu magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Waliigalatti doolaara miliyoona 217 walitti qabaniiru.